daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti Mallasa Dirribsaati. Ministeerri Muummee Abiyyi Ahmad fi Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaanii kutaalee hawaasaa garaagaraa godina Bunnoo Baddallee waliin magaalaa Baddalleetti mari'atanii. Hirmaattonni waltajjii marii kanaa gaaffilee garaagaraa kaasuunis aangawoonni lameen deebii itti kennanii jiru. Aangawoonni lameen haaluma wal fakkaatuun jiraattota godina Iluu Abbaaboor waliinis kaleessa mari'achuun ni yaadatama. Qabsoo qeerroon Oromoo mirga yaaduu fi bilisaan ibsachuu argannus gaaffileen ijoon barootaa fi gaafataa ture nuuf hin deebine jedhan jiraattonni godina Bunnoo Baddallee OMN waliin turtii taasisanii. Biyyattii keessatti jijjiirama bu'uuraatu barbaachisa kan jedhan jiraattonni kunneen qaamni biyya bulchaa jiru sadarkaa hundatti quuqamtoota sabaa ofitti hammachuun gaaffilee hawaasaa deebisuu irratti fuulleeffachuu akka qabu hubachiisanii jiru. Yuun Ingidaa dabalata qaba. Jijjiireen Baddallee keessa ganaadha ammallee semmoo qabatee utubaa qabatee hin dhaabanne. Mirgi uumamaa nu kabajameera amma ta'e jechuudha. Akka durii fakkeenyaaf isinii wajjiniin mirga dhaabbanne haasa'uu hin qabnu turre. Amma mirgichi jiru. Wanta kana gara fandaamentaal cheenjiin nagarree. Jalaa kaasee amma hirraatti kan jiru. Amma magaalaa amma godinaatti kan jiru wal ijaarameetu ijaarraadhaan taa'amee jira. Gaaffii nuti gaafannu yeroo yeroodhaan saspeensi nu godhaniiti nu kaa'u gaaffichi hin deebi'u. Fakkeenyaaf qeerroon magaalaa Baddallee keessa jiru tokko gurmaa'ee kan hojii qabate hin jiru. Kan gurmaa'ee hojii qabataa jiru warreen wal beekumsaatiin. Uummanni woboo qallabaa turtanidhamanii yeroo araarri dubbatamaa jiru kanatti gidirsamaa jiru. Xeefii satumaa jiru xeefii tumuu isaarraa waamaniiti yoo gidirsuun. Dabalataan immoo inni guddaan dargaggoon baay'een hojii dhabummaadhaan baay'ee miidhamee jira. Hojii dhabummaan immoo yeroo magaalaa keessatti baay'atu akkuma beekamu kun saayinsii addaa keessa galanii ibsuun barbaachisu gara jeequmsa adda addaatti galanii jiru. Waan kanaaf mootummaan hatattamaan osoo hiika kenne. Akka aanaattis akka godinaattis gadi bu'ee humna haaraatti dabalee humna quuqama lammii qabu, humna misoomaaf kaka'umsa qabu, humna lammii isaa gara fuulduraatti kutannoodhaan carraaqsuudhaaf abdiidhaaf kutannoo qabu sana ofitti hammatee otuutta deemee sun xiyyeeffannoo godhatee irratti hojjetame sun waan barbaachisaadha yaada waan yeroon barbaaddu as yaada. Gaaffii uummanni kanaan dura gaafachaa ture jira. Gaaffiin bu'uuraa warri jedhaman sun tokkoyyuu hin deebine. Irra keessaan garuu sadarkaa afaaniitti afaan mi'aawu hin dhageenya. Warreen kana keessaa fakkeenyaaf akka tokkoffaatti waan gaafadhe fincila kan akka guutuu biyyaatti kan sochoosee ture waa'ee Finfinnee ture. Waa'een Finfinneen kun arras maqaasaa jijjiirratee bifa haaraatiin ka'ee jira. Ichaansee warreen nuti qaama jijjiiramaa jedhan waa'ee Finfinnee jala muranii Finfinneen keenya jechuun itti ulfaatee bira qabu. Waan keenya kan ta'etti qaaniin barbaachisu bira qabuun barbaachisu. Akkuma sila jedhe sana waa'ee Finfinnee amma nyaaraa fi ususuudhaan osoo hin taane kan walii galamu heeraaf seeraan dhugaa jiruun. Hanga danda'ametti fedhii uummataa kallattii uummataa qabatanii paartileen Oromoo jiranu atuu Oromoo ceesisuu irratti Oromoo tokkoomsuu irratti paartiin wal qooduu dhiisanii amantii wal qooduu dhiisanii siyaasa adda addaatiin wal qooduu dhiisanii hanga danda'ametti jijjiirama jiru kana fuulduratti fufsiisuudhaaf irra caalaa immoo egeree Oromoo milkeessuudhaaf atuu walitti dhufanii waliin mari'atanii hojjetanii kana hawwa uummanni Oromoo kana barbaada. Walitti bu'iinsa godina Wallootti tibba kana uumame keessaa baa'oon harka hin qabu jedhe. Dubbii mana baa'oo obbo Toleeraa Adabaa OMN itti akka himanitti abaa'oonni walitti bu'iinsicha keessaa hirmaannaa wayitu hin qabu. Abaa'oon akka waan harka keessaa qabuutti dubbatamuun tooftaa haqa Oromoo ittiin ukkaamsuu fi deemamuudha jedhan obbo Toleeraan. Hoogganaa taananii biiroo nageenyaa fi tasgabbii naannoo Amaaraa walitti bu'iinsa godina Wallootti uumame abaa'ootu raawwate jechuun isaanii ni yaadatama. Godina Baalee aanaa laga hidhaatti buqqaatonni 2,700 caalan sababa weerara daangaanqee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamuun adeellee qubatan haala ulfaataa keessa jiranii.
Jiraatota gidduudhaa kanneen OMN fi yaada isaanii kennan duula qindaawaa isaanitti banameen qe'ee isaaniirraa erga buqqaafamanii kaasee hanqina nyaataa fi dhugaatii isaan mudataa jiruun jireenya gadadoo keessa jiraachuu himanii jiru. Daa'immanii fi dubartoonni ulfaa hedduun hanqina nyaatanii dhukkubaa fi saaxilamaa akka jiran dubbatanii jiru. Bulchaan Adeellee obbo Adam Abdullahi komiin buqqaatotaa akka hiikamu hooggansa olaanaa gaafatanis falli argamne jiranii jiru. Bulchaan aanaa laga hidhaa obbo Ziyaad Tamaam gama isaaniitiin lammiileen kunneen yeroo ammaa deeggarsa mootummaa qofaan jiru jedhanii jiru. Abdul Salaam Hasantu gabaase. Dhaabbanni oomisha baala shaayee gumaroo qonnaan bulaa buqqisuun cinaatti barootaa fi dhiibbaa garaagaraa irraan gahaa jiraachuu jiraattonni godina Iluu Abbaa Boor aanaa allee komatanii. Dhaabbatichi bifa ifan taaneen qaama dhuunfaa fi dabarfamee erga gurgurame as abbummaan isaa kan eenyu akka ta'e hin beeknu kan jedhan jiraattonni aanichaa mootummaan dhaabbata humnaa fi qabeenya keenya irratti hundaa'e kanarra abbummaan fayyadamtoota akka taanuu fi tarkaanfii maluu fudhachuu qaba jedhanii jiru. Komii jiraattotaa ilaalchisuun deebii bulchiinsa dhaabbatichaa dhaga'uuf yaallus hin milkoofne yoon ingidaatu qindeesse. Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Allee ganda Hongaa Hubeetti kan argamu dhaabbanni oomisha baala shaayee gumaroo baroota dheeraaf baala shaayee oomishee gabaa biyya keessaa fi alaatiif dhiheessaa tureera dhiheessaas jira. Dhaabbanni duraan harka mootummaa ture kun jalqabumarraa eegalee adeemsi ittiin dhufe egeree qonnaan bultoota naannoo rakkoorra kan buuse ture jedhu jiraattonni gandichaa. Ganda amsaaraatti ta'e amsaa 6 kana keessa dhufanii hizbiitu irra jira. Mana gabaree duwwaa iddoon kun. Xaqlaallaan sa'atii ka'ee amma yeroo gabaa ga'utti mandara duwwaadha. Hizbiin kun achi keessaa ka'ee namni waa tokko kaasaa jiraas hin gargaarre. Babal'ifannaan lafaa yeroo garaagaraatti gumaroon raawwatamaa tures qonnaan bultoota hedduu qabiyyee isaanii irraa buqqisuun rakkoo ture hammeesseera. Warshaan kun bara 70 uummata Oromoo afamuziidhaan bara dargeen geggeessaa ture. Uummata Oromoo ariyannaadhaan irraa kaasee kaffaltii tokko malee abbootiin keenya harcaanii hamma irraatti kufaatii dhabaniiru. Daariin immoo dura sintura daariin mootu dhiibuu duubatti geessi galfate. Daariin dura ture laddinaa ture asii kaasee gamatti galchi ofumaa isaatiin zuurri 3 fi isaanii daangeffate. Gara hektaara 2000 ol ta'a kan inni daangeffee qabatee jiru. Baarzaafi nama jiru kun tokkoon abbaan isaa beekamaadha tokko inni nama keenya dhaabbatee irraa ka'e kaasaa ittiin kaffalamne ofiisaatiif. Dhaabbatichi bara 1977 abbootii warraa 42 buqqaasuun lafa dabalataa dalleeffachuu kan dubbatan jiraattonni gandichaa laftee fudhatame kun waggoota 30 darbaniif osoo hin misoomin akkanumaan dalleeffamee taa'ee jedhu. Abbaa warraa nama 42 kanarraa buqqa'e asirraa jechuudha. Asirraa buqqa'e beenyaa tokko malee buqqa'e yeroo ammaa kana lafti kun irratti soomshamee jiru. Lafti dhaabbatichi qabate kun harkaa fuudhamee tajaajila hawaasa naannoof akka oolu irra deddeebiin gaafannus deebiin arganne hin jiru jedhan. Inni nuuma gaafanne lafti duwwaan kun kanuma uummata naannoo kana tam ofii dhibee galee malee waan kanneef hin qabu itti kun saatee irra qotee nyaatu irra qotu kunoo bakkee beekamaa dhawu. Mootummaa naannoo hin galchuu nu jechaa jiran malee nu inni gaafanne mootummaa naannoo hin galchuu nu federaalii irraa fuune. Kan federaaliiti malee lafti kun kan mootummaa naannoo miti kan keessanis miti. Uui. Mukaan taa'u yaafatu yoo itti foonaa jaarranii birrii irraa ciraa ba'anii maal miidhuudhaare ana jaalaa maal gaafattu. Jiraattonni naannoo dhaabbata bu'uurarraa eegaluun humnaa fi qabeenya isaanii irratti hundaa'e kanarratti gaaffii abbummaas dhageessisaniiru. Mootummaan bifa nuti hin beekneen dabarsee gurgurateera mirga abbummaa dhaabbaticha irratti argachuuf mallus dhabneerraa jedhan. Warshaan kun tokko abbaan isaa hin beekamu kan eenyu akka ta'e humaa wanti qabatamaan jiru jechuudha. Hawwii malma waallaa muddiin jedhu. Nun beennu garuu. Abbaa isaa haala muddiin jedhu hin beennu kanu. Ammataan kun waggaa 20 keessa hojjedhe kan saatii malee abbaa ta'e hin beennu nu. Dhaabbata barootaaf itti miidhamne kanarraa abbummaan fayyadamuu akka dandeenyuuf mootummaan tarkaanfii malu fudhachuu qabas jedhaniiru. Bara 1920 kan inni hundaa'e bara sana abbootiin lafa qonnaa jiraarraa buqqaanii sangaadhaan qotanii qarshii muraasaan qarshii 2 qarshii 3dhaan sangaadhaan qotanii oolchaniitiyyuu baala shaayii kana asirratti babal'isanii jechuudha. Sababiin isaa bor dhaloonni fayyadama. Dhaloonni kun bor bu'aa irraa argata jechuudhaan lafa jalaa tole jedhanii beenyaa tokko malee jechuudha. Waan nama saalfachiisu uummataan hundaa'ee ka'ee deebisee
uummata irratti yeroo inni wanta hin taane raawwatu, yeroo inni marzii adda addaa naqu, yeroo inni namoota akka kanaa gadi baasee gatu itti mul'ataa jira jechuudha qabatamaadhaan kun. Waan tokko bu'uura keessaa dhabne amma bu'uura haalli keessa bu'uura illee nurra darbe. Warshaan kun akka inni uummata naannoo tajaajilu akka inni mootummaadhaaf immoo bu'aa buusu. Siraa dhabeeyyii naannoo kanaa ijoollee qeerroo amma jijjiirama kana fidde tokko tokko siitiin warshaan kun isii barate ta'ee san baranne ta'ee tokko tokkoon akka jarri hojjetanii itti fayyadaman taasisuu qaba mootummaan. Akkuma kanaan mootummaan jirra jijjiiramni dhufeera jedhee gubbaadhaan lallabuun bu'aa nuun qabu. Hoogganoonni dhaabbata oomisha baala shaayii Gumaroo komii hojjettootaa fi hawaasa naannoo irraa dhihaatuuf deebii akka kennan waajjira isaaniitti qaamaan argamnee dubbisuuf yaallus qaama deebii nuuf laatu hin arganne.